Jarrison Yesus Christos hin fannifamne hin ajjeefamne Yesus Christos ol fudhatameedhaan warri falmaa turan hin jirani. Gaaffii qabda moo gara jitti darbu? Gaaffii qaban ture garuu ani. Gaafadhuti gara jitti darbu. Gaaffiin kiyyaa maal seete? Waanni maal jedhaa Yesus Christos hin fannifamne itti fakkeeffame. Isaanii isa ajjeesne se'anii garuu kan ajjeefame nama biraadha. Dhuguma wanti jedhame sun akka quraana irraa sana ta'ee akka namoonni yeroo sana argan sun sirrii miti yoo ta'e Waaqayyoo yookiin Hallaan waggaa 630 wayii amma ganaa Nabiyyi Muhammad dhufee isatti himee amma dhugaansaa baramutti namoonni waggaa amma kanaa kanatti amananii karaa sirrii hin taane yookiin immoo wanta sirrii hin taanetti akka isaan amananii 600 ምናምን ዓመት ለምን ቆየ? duraan dursatti wanti rabbiin namatti muufi namni namatti muu gargaarchi. Seenaa tamma dubbataartu kan namni sii barreessedha. Seenaa namni dubbate natti maa jirta. Seenaa rabbi dubbaturra immoo kan rabbi namni dubbaturra immoo kan rabbi namatti muutu sirriidha. Maaliif jennaan Qur'aana boqonnaa 4 keessatti wa man ahsanu min Allahi qiila hadiisa jedhee dubbata rabbiin bakka lamatti. Haasaa rabbii caala dhugaan kamtu jira. Dubbii rabbii caala dubbii kamtu dhugaadha nuun jedha. Dubbii rabbii caala dubbiin dhugaadha hin jiru. Dubbii rabbii sana dursina malee kan namaan dursinu. Waggoota amma kanaaf garuu akkamitti sobaan turame namoonni kun kan jetteef sun dogongora mataa keeti malee yoo na eegdee rooma naga'u sin agarsiisa. Baruma Yesus Kiristoos fannifamee du'ee jedhan kana keessatti gara gareen 4 Yesus Kiristoos hin fannifamne samitti ol fudhatameedhani namoonnumti yeroo sana hordoftoota turan keessaati Yesus akka wannan jenne barattoonni jedha warri yeroo sana turan keessaati jaarraa tokkoffaa keessa yeroo turan Yesus Kiristoos hin fannifamne wanumti ati hordoftoota Yesus Kiristoos yookiin kiristaanota jettu bara sana keessatti jechuudha. Hin fannifamne Yesus Kiristoos ol fudhatame malee jedhanii yeroo sanaafuu akka mormaa jiran hedduutu jira seenaan dubbisne yoo ta'e malee. Yoo daqiiqaa 20-25 eegdee yeroo mana ga'e baasee agarsiisuu danda'a. Warruma sana keessaati baruma sana ganama Muhammadittu falmamaadhaa ture. Namoonni falmaa turan hin jiran seenaa mana amantii seenti dubbisat seenaan dubbisne warra agonistoota jedhamu jira loojistoota warra jedhamantu jira warra kiristaanota keessaati qoqqoodamanii. Jarri sun Yesus Kiristoos hin fannifamne hin ajjeefamne Yesus Kiristoos ol fudhatameedhaan warri falmaa turan hin jirani. Seenaa dubbisi seenaa macaafa qulqulluu seenaa amantii charchii dubbisi hin jira sirriitti si garsiisa ona absite moo jechuudha. Kanaafuuti Yesus Kiristoos Nabi Muhammad irra dhufanii irra kaanii lakki hin jenne yeruma sana iyyuu falmii irra turame lakki Yesuus fannifamedhanii warri fincilaa turan hin turani. Garuu beeta kiristaaniin kan ishee warra sana maal jetti finciltoota jetti jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf Ariyoosiin maal jettiini Ariyoos Yesus Kiristoos uumamadha jedhee gaafa inni dubbataa ture Niiqiyaa gubaa irratti akkuma bara 325 irratti lakki kun munaafiqa jedhaniiti akka isa balleessuudhaaf jedhan irra walii galanii kan saa wanne jedhani mootummaan sun maaliif mootummaan bara sana dhuguma Yesus Kiristoos waaqa ta'ee miti kan inni akkas godhe wanni inni walitti qabeef jechuudha. Bara Niiqiyaa gubaa sana irratti mootii sanatu akka namoonni walitti qabaman taasise maaliif jennaani uummanni akka kanaan wal dhabanii jennaani mootummaa isaa dhaba waan ta'eef wanni ta'uu qabu maalinni uummata walitti qabu ture Niiqiyaa gubaa bara 325 irratti walitti qabsee mootummaan Roomaa sun maal godhe warra irra caalaa waan jarri jedhanii irratti murteessan itti beektofne murteesse maaliif mootummaa isaa dhabuun fedhu waan ta'eef Ariyoosiin garuu maal godhani awwaggazuuti. Ariyoos nama barsiisa charchii warra Aleksaandiriyaa keessa barsiisaa ture akkasumallee gara warra Eesiyaa keessa barsiisaa ture beekamaa fi barattoota hedduu kan qabu ture. Uumamadha Yesuus akkasumallee inni ergamaadha jedhee jennaan awwaggazuut baay'inaan awwaggazaniin jechuudha. Akkuma kana bara sana keessa garuu walga'iin sun yoom geggeeffame walga'iin sun? Niiqiyaa 325. Basadiif 25. Niiqiyaa gubaan 325 geggeessame san booddee ammas immoo qorqodiyaan immoo yoom barreeffameen? Qoyqa. Qorqodiyaan immoo kan inni gaggeeffame yoo jennaane kan qorqodiyaan kan gaggeeffame immoo innis immoo 450 irratti kan gaggeeffame kan lammaffaa jechuudha. So akkuma isaa fakkeenya si fide kana fakkeenya si fide akkuma Yesus Kiristoos gooftummaa isaa Yesus Kiristoos waggoota hamma sanaaf 350 ta'aa ture gaafa 350 Yesus Kiristoos abbaadhaan tokko waaqa jedhanii akkuma murteessanii ammallee takka turanii 450 immoo qorqodinaa irratti maal godhanii hafuura qulqulluu dagatanii turanii dur. Gaafa walgahii 325 sana hafuura qulqulluu kee dagatanii abbaa fi ilmi tokkodha jechaadha turan. Gaafa dhufanii 450 ammoo maal godhanii hafuurri qulqulluunis jaraan tokko jedhanii itti dabalan sadii godhe. Akkuma kana waggazaniiti Ariyoosiin balleessan sana warra akkuma kanallee Yesus Kiristoos hin fannifamne jechaadha ture. Yesus Kiristoos ol fudhatame malee hin duune warra jechaadha ture.
akkuma kanatti baay'inaani mo'atani malee yeroo sanatti falmiin hin ture. Maaliif jennaan dhugaan immoo bakki dhugaan jirtu moo hin xiqqaata waan taateef Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadiin gaafa fidu immoo dhugaa jirtu baase jechuudha. Dhugaan baase maalinni Iyesuus Kiristoosiin jarri kun dhuguma ajjeesanii immoo hin ajjeesne jarruu irratti waliin galle warri Yahudootaa iyyuu. Maaliif jennaan otoo ajjeesuusaa beekanii jiraatan Iyesuus guyyaa 3 booddee kee kan nuun jedhu jiru guyyaa 3 keessatti kee nuun hin jedhani gaafa guyyaa 3ffaa kee nuun hin jedhani jarruu irratti wal dhabani shakkii keessa jirani. Guyyaa 3 booda jechuun guyyaa 3 booda guyyaa 5 6 7 8 9 10 ta'uun hin mala. Guyyaa 3ffaa jechuun gaafa guyyaa 3ffaa har'a tokko bor lama boroolee 3ffaadha gaafa 3ffaa. In 3 days jechuun immoo guyyaa 3 keessatti jechuun immoo guyyaa 3 tuun gahiin jechuudha. Jarruu kana irratti waliin galle. Nam tokko garaagarummaan qabu guyyaa 3 3ffaa jechuun biran bitti doktora biraa dhaqee akka inni garaagarummaan qabne laata. Guyyaa 3 keessatti daftee dhufuu qabda isin jennaan doktorri otoo guyyaa 3 hin gahin daftee guyyaa tokkottis ta'e lamattis ta'e gaafa argattetti dhaqxee akka mamuu qabda hikiminnaa kee. Si galee guyyaa 3ffaa nan gaafa guyyaa 3ffaa mataa ishee irratti deemuu qabda sa'aatiin isin jedhe irratti. After 3 days jennaan immoo bultii 3 booddee barbaadde. No garuu amma mee ish faraan bika qabuun ta'in. Ayyee itti si deebi'uu gara sanatti gaafa si deebi'u immoo maal inni Iyesuus Kiristoos bara sanattuu hin duune warri jechaa jiran hin jiru. Hin fannifamne ol fudhame malee warri jedhan hin jiru turanii isin jechuu barbaadeen dubbii gaafaati. Quraanni har'a dhufee waan dubbate miti. Isaan garuu eyewitnessootadha. Eyewitnessii ta'uu qabu kabar. Ragaa ijaa ta'uu qabu. Ragaan ijaa immoo barreeffamee kitaaba qulqulluutiin nuuf dhiyaateera. Ragaa ijaa eyewitnessii kan arge eenyume Yohaannis arge. Yohaannis oo malee natti hime. Yohaannis argeera eyewitnessiidha Yohaannis. Maarkos eyewitnessiidha. Maatiyos eyewitnessiidha. Luqaas eyewitnessiidha. Moo Phaawulos eyewitnessiidha. Eenyu kan Yesuus Kiristoos yeroo inni fannifamee ajjeefee boolla gale kan ijaan arge tokko jira jedhe jara keessa natti hime. Barattoonni isaa Yesuus Kiristoosiin gaafa qaban Atisaa wajjin turte, Yohaannis wajjin ture. Wajjin turre Atisaa? No, wajjin turte. Atisaa fi Yohaannis akka macaafni jedhutti yeroo inni fannoo irra jiru qofa waliin turani. San booddee maal jedhani? Yaa jaartittiin ana mucaan kun mucaa keetii fudhuu deemi jetteen. Isaanis kun haadha keetii fudhuu deeme. Naani fudhatee ni deeme moo hin deemne? Maayiree Yohaannisti fudhatee deeme barisheetiin. Yeroo inni fudhee deeme du'eera Yesuus. Fannifamee jira bar. Kanaafuu du'eeraan siin jedhe yeroo sana. Du'eemmaa. Gaaffinaa deebisi. Naa osoo hin taane du'eeraa yeroo inni fudhuu deeme jedhee inni haadha isaa sana fudhatee deeme Yohaannisiin Iyesuus Kiristoos du'eera. Kan argiteenyaa miti sababni isaa. Argiteenyaa miti kun beekamaadha. Fudhuu deeme jedheen isheen wal fudhatanii manatti galanii jedha macaafni kun beekamaadha. Du'ee machees hin ajajuuni. Akkasimi? Akkasiin jedhu bar. Akkas jedha malee. Noora jiraachuu isaadhaaf fannoo irratti akka du'e. Baasi dubbisi bakka sanatti. Dalagaa maara sagaleen koo kubrii wayii jala biriichi jala galeera waan ta'eef dhingatan dhagaa boote. Ofiisaas dubbateera akka dabarfamee kennamu akka isaan ajjeesanii. Ussuu leelaadha ussuu leelaadha. Sadaffaatti akka ka'u. Isatti numna horiyaa. Garuu amma wanti dubbataa jiru barattoonni yeroo inni du'aa keessan yeroo inni du'ee fi yeroo inni du'aa ijaan arganiiru eyewitnessiin jira. Arganiiru. Eenyumee tokko naa kenna. Gaafa inni fannifamu kun atu jette bari Yohaannis ture. Fannifamuu jechuun jechuudha. Fannifamuu jechuun jechuudha. Mukarratti rukutamuu jechuudha. Akka macaan deemutti mismaaraan harkaaf luka isaa hidhanii harka isaa immoo mismaaraan rukutanii jedha. Mismaarri yeroo sana isa dhufe hin beekan. Mismaarri yeroo sana hin jiru ani mismaarri yeroo sana jiraachuu isaan beekan yoo jiraate jira yoo jennu rakkoo miti sonee maa nama dinqisiisu. Haa ta'u harkaa fi miilla isaa mismaaraan kurunchittiidhaan rukutaniiti achitti rukutamee jedha malee hin du'e kan jedhu jira. Oriyaa. Namni fannifamu maal akka ta'u fannifamu qoy natti. Waan fedhe iyyuu haa ta'u hin fannifame. Namni fannifamu namni cinaachisaa eebootiin waraanamu. Namni harkisaa miillisaa mismaaraan rukutamu. Namni cinaachisaa eebootiin fannoo irratti waraanamu maal akka ta'uufdhaan. Oriyaa mormatti ka'an miti bari Yesuusiin. Mormatti ka'an miti. Hin fannifame jechuuf hin hudhameen gargari. Hin uumame ta'e namni hudhame du'e karaas du'e itti murteessuu dandeessa. Sana yoo namni tarrafe immoo beekamu. Achirratti maal godhan jedhaan? Achirratti yeroo tunni fannootti jiruuti jaraan dubbate. Eebootiin cinaachisaa waraanne eebootiin cinaachisaa waraanne. Suni ganaadha sun taarikii nutti himamu yaa taarik noo sin jechaa jira please.